yeroo darbe hojjetaa wangeelaa wayii miidiyaa wayii irratti waaqayyo ofuma isaayyuu siyaasenyaadha. Maaliif jennaan immoo seexanaa wajjin aangoo irratti wal lolu. Mee kana akkamitti ilaaltaa? Wangeela irra immoo jira waan akka jedhu kun. Waaqayyo otoo siyaasa geggeessite seexana kana paartii isaati waan ta'eef paartii biraadha waan ta'eef sababa waan ta'eef iddoo Yesuus qabachuu barbaada waan ta'eef otoo dhabamsiisuu barbaada ta'e maayikiroo sekeendii waaqayyo itti fudhata. Biyya lafa kanarratti immoo siyaasa kan fide cubbuudha malee waaqayyo. Waaqayyo aangoo isaa sodaatee gadi darbate. Isaan kanaaf kan waaqayyo siyaasa nyaadha siyaasa geggeessaa jira. Tiktookii kun ergi dhufee faarsaa amma ammayyaa dhufe kana wajjin sirbuma jedhee akka isaan agarsiisan. Mee warra karaa maal jettusi? Jettee kaasuu baratti dubbatanii eegduu waaqayyo seexanaan ergamaa hin turan. Yoo godhatee yeroo inni fayyaa ture ergamaa godhatee. Afaan namni hin caffamu. Itti waaqayyo fa'a. Faayidaa Yesuus Kiristoos keessaa argamuu barbaadu malee Yesuus Kiristootiin barbaadas galee. Mee mudannoo addaa waan nurraa fannoo qabatti? Amantaa fi wantoota garaagaraatiin wal qooduu, lagaa wal qooduu, godinaa wal qooduu, Oromoo keessatti amma dargaggoota Oromoo keessatti isumatti sooshaal miidiyaa irratti hundumti keenya argaa jirrudha. Natti ifee ifni kan kee nabateera midiruun koo inni jigee waan abbaluu sirree darbee garaan kiyyaa. Nakumste gamake hallelujah inna ifeena tife ifni kanke nabatera budurku ninajeke wana balu sirra darbi garankiya nakumste gamake hallelujah. Hallelujah. Bahasa kalian ini sampai pada dah semua. Me fasa dah, uji umpa luka uji cuma. Uji na pura baik, uji ada cing uji, yang dua orang tu. Lepas uji kita sekarang jatuh, yang orang tu ni, itu cerita ni, itu cerita tu ni kan tu. Gafarate waltajii isteejii qabatullee waan si'achi jiraatu bakka laayifii jireenya laayif istaayilii seera jechuudha. Jireenyuma keessa bakka tajaajillee. Ani namoota taa'ee qofaarratti xiyyeeffatan daawwatii qabaadha. Maaliif yeroo baay'ee jireenya gaggeeffachuun danda'uun sirra jiraata. Harka namaa ilaalta yoo ta'e hojii hojjetu yoo ta'e tokko waaqayyo barbaada. Jalqaba yeroo akkasii barbaada. Macaafa qulqulluu keessaa irratti Phaawulos guyyaa guutuu amantoota sakkammaa kanatti amantoota baay'ee gara jabeessa ta'e jechuudha. Amantoota waa'ee Yesuus kan dhaga'ee hin beekne yoo Yesuus jette billaa fuudhee kan sitti bifachi gidduu dhaabate waa'ee Yesuus lallabaa oola. Halkan immoo ani ittiin tikeetii yookaas immoo ani ittiin doonii yaabbatee biyya biraa ittiin deemu dukkaana hundee gurguratee isaan hojjechaa kana yookaas nurraan ergaan hojjetu jechuudha. So hojjechicha tajaajilu cimina baay'ee cimina guddaadha. Nama ogeessattus kan godhu tajaajila dubarratti xiyyeeffatu taanaan seexanni baay'ee sirratti hojjechaa jira. Yeroo qabu yeroo nama ta'u namoonni jedhan tokko tokko jiru. Yeroo inni namaadhaan achitti fayyadamu. Guyyaa yoo ta'e kan jechuudha. Fakkeenyaaf garma isaa lamatti pirogiraamii wayii qabdu yoo taate lama hanga jahatti baata achi baatee waan hojjetu. Yoo hojjetu illee yoo taate akkaataa isaa kallattii qabsiifatee nama si hojjetutti kennachuu dandeessa. Nun hojii makaan hojjechaa tajaajila. Kanaaf gammachuu guddaa qaba. Ani yeroo baay'ee tajaajilee nan gammada. Hojjetes nan gammada. Indaan hojii jechuun tajaajila. Maaliif beektaa jireenya koo gaggeeffachaa jira. Waaqayyo anaan uume. Anaan anatti waan kennee namni biraan gaggeessuu hin barbaachisu. Gammachuu waaqayyo anaaf gaggeessuu gooti. Namni biraan
jala yoo gadi nama biraa jala galii hin jira deemte waaqayyo gammadu. Because waaqayyo dadhabaa godhee namni jechuudha. Kanaaf tajaajilli tokko hojii hojjechuudha waan ta'eedhaaf hojii hojjechaa tajaajiluun ulfaatu hin jiraatu. Ameesii bakka ulfaatu. Ananatti ulfaatu sababiin isaa immoo falasamaa mootummaa nama baasitti iyyuu hojjedhaa barachaa hojjedhaa kan jiru wanti wayii tokko deemee jechuudha. Kanaaf hojjechaa tajaajiluun tajaajilaa hojjechuun hin danda'amu. Natti jechuun namoonni baay'een tajaajiloota baay'ee uffattee ilaalte yeroo kana hojii sababa hin hojjennee fi wantoota tajaajilaa kana wantoota tajaajila galtii yeroo hundaa'e xiyyeeffatan kana hojii dhiisan jechuudha. Namoota caammaa malee nama kadhatanii konfiraansii deeman, namoota illee uffata namarraa fudhatanii konfiraansii deeman turan namoota baay'ee kan inni ofii kootii beekus jechuudha. Kanaa ala garuu utuu ofii keenya tajaajila keenya tajaajilaa hojii keenyas hojii kamiyyuu sababii faarfannuuf hojii kamiyyuu nuuf qaanii kamiyyuu hojjechuu dandeenya. Hojii barbaadanii jechuudha. Kanaaf hojjechaa tajaajilaa hojjechuun anaaf gammachuu guddaadha hin danda'amas. Hin danda'ama. Baay'ee jechuun yoo ittiin tajaajila dhugaa xiyyeeffadhu iyyuu tajaajilli koo guutuun ta'u hir'uudhaan hojjettu taana tajaajila. Kanaaf waaqayyoo daqqaa dageessanii nyaadhaa waan ta'eef waaqayyoon hin tajaajila hojjennee yoo ta'e achitti nuuf wantoonni nuyi barbaadu. Kanaaf hin hojjechuun dirqama. Kanaaf hin tajaajila hin hojjennaa ittiin jiraachuu hojjechuun nu barbaachisaa jechuudha. Kanaaf ani hojjechaa tajaajilaa hojjechuun anaaf gammachuu guddaadha. Naa danda'ama dhibba keessaa. Faarfachuuf hojjechuun waan walirratti qabu jechuudha. Hundisaa bakka qaba. Hundisaayyuu bakka qaba bakka yeroo qaba. Yeroo itti waaqayyoof kennitee tajaajiltu waaqayyoon tajaajiltu qabdaa. Yeroo itti jireenya kee kan gaggeeffachuuf hojjettu immoo qaba. Jechuun tajaajila sana irratti dipendi taatee yookaan immoo hirkattee hojjetta taana nama kadhatta. Utuu tajaajiltu utuu abidda buusuu dandeessu nama kadhatte hojjettu. Kanaaf hojjechuun dirqama. Dirqama hojjechuu qabna. Tajaajiltoonni eenyuyyuu yoo taane faarfataas lallabaas paasterii ilaalchinis harka namaa eeguu qabu. Bakka harka namaa eeguu qabu. Maal beektaa wanta biraa wanta siikaas tajaajilaan hiyyeesse. Waaqayyoo baasee hiyyeessa yoo jaallate hiyyummaan jaallatu. Beektaa hiyyeessa jaallata garuu hiyyummaan jaallatu waaqayyoo baasee. Tajaajiltoonni baay'ee qabu sababiin tajaajiluuf anoomaa hin argadhu. Kanaaf namarratti hirkadhee jiraachuu tajaajila wantoota jedhanii qabu. Namarratti hirkachuu hin barbaadu namarratti. Nama faarfadhaa nan tajaajilaa nan hojjedhas. Kanatti namaa. Matti deebi'a. Yeroo darbe hojjetaa wangeelaa wayii miidiyaa wayii irratti waaqayyo ofuma isaayyuu siyaasenyaadha. Maaliif jennaan immoo seexanaa wajjin aangoo irratti wal lolu. Mee kana akkamitti ilaaltaa? Wangeelarra immoo jira wanta akka jedhu kun. Wanta kana darbuu sana dhaggeeffadhee ilaaleera. Waaqayyo siyaasanyaadha gaafa jedhamu jechi itti fayyadame kun xiqqoosee gara biraatti nama geessu. Siyaasanyaadha wantoota jedhamu kan xiqqoosee gara biraatti nama geessuu danda'a. Garuu akkaataan inni itti ibsame suni wangeelaan sagalee waaqayyootiin wal bukkee qabamee gaafa ilaalamu sirrii. Garuu jecha kana utuu hin taane jecha fooyya'aa wayitu fayyadamne gaariidhaatti fakkaata. Sababiin isaa waaqayyo siyaasanyaadha gaafa jedhamu. Sababii isaa hojjedha nama hojjetaa wangeelaa sun kan inni kaa'e. Seexanaa wajjin aangoo irratti sababii wal loluuf siyaasa gaggeessatu hin taane waaqayyo siyaasanyaa. Siyaasanyaa ani jechuun jechi kun qoosee natti hin tulle akka kootti jechuudha siyaasanyaa. Akkamitti ilaalte isa kana? Wangeelarras immoo jira wanta akka jedhu. Akkam beektaa siyaasanyaadha wanta jedhamu utuu hin taane waaqayyoo akkuma jedhe taayitaa seexanni taayitaa argachuuf si caalee jiraachuuf gaafa jedhu waaqayyo achirraa gad darbata. Gaafa Yesuus Kiristoos lafa onaa keessa deemaa tures seexanni mala qotii guddaa tolfaafte jechuudha. Biyya kana siifallaadha yooti akkana gooti gaafa akkasitti yaadu maalidha taayitaa barbaacha. Seexanni taayitaa barbaadati galee. Kanaaf gaafa xiqqoo ilaaltu walitti konkuluuziin gooti gaafa ilaaltu siyaasanyaadha jechuu dandeessu. Jecha kana fayyadamuu caalaa garuu
Utuu akkuma jirutti Waaqayyo siyaasa nyaata kun taane ulfina isaa eenyuuf laata? Kana utuu fayyadamne gaariidha. Gara kamitti yoo fudhanne gaariidha. Jechi kun garuu nama sodaachisaa. Gaafuma gurra keetti dhaga'amu iyyuu Waaqayyo siyaasa nyaata. Lati galee ani jechuudha. Akkan tilmaametti gaafa dhaga'u jechi kun na sodaachise. Si galee jedhamuus qabu. Maaf jedhamuu qabu beektaa? Dhaloota baay'ee nu dhaggeeffatan fuuldura jira waan ta'eef immoo dhaloota karaarraa jirre karaatti deebina jennee Waaqayyoon itti lallabne Yesuus Kiristoos karaadha dhugaadha jireenya jennee itti lallabne karaatti deebina waan ta'eef wantoota kana gaafa fayyadamnu maal inniyyuu siyaasa nyaadha inniyyuu akkasii wantooti jedhamu jiraachuu danda'a. Kanaaf akkamitti fudhanna beektaa? Yesuus Kiristoos gaafa seexana gad darbate sababii inni taayidaa barbaachaati. Lafa onaa keessatti yeroo sana maal biyya kana hundumaa siilaachuun ni danda'a. Wantoota jedhuun Yesuus itti haasa'atu. Yeroo sana garuu Yesuus Kiristoos ulfina isaa sababii kennuu hin barbaannee fi eenyu hirkaan fudhachuu hin danda'u. Seexana waliin yoo jiraate jechuudha. Kanaaf laachuu sababii hin barbaannee fi seexana gad darbatee garuu waliin mormuun isaanii suni akkuma har'aa biyya kana keessatti siyaasi garaagaraa jiru Oromoo, Amaaraa, Tigiree, Minaan wantooti jedhamu jiru. Sana utuu hin taane sii galee ija afuraatiin gaafa ilaalamu Waaqayyo ulfina isaa eenyuuf laata? Mootii moototaan yookaan bulchaa addunyaa kanaatiin. Kanaaf kanatti fayyadamuu danda'u qabna akka yaadamu. Guutumee Waaqayyo siyaasa nyaata. Waaqayyo hawaasaa fi nama sodaatu qabu. Mentaalii akkasii nuti yaaduu baannee natti toladha jechuun siyaasni biyya lafaa kanarra jiru bu'aa cubbuuti. Cubbuutu fide. Waaqayyo amaluun dhufee paartii godhu dorgomee irraa fudhata eegaa inni sodaatu qabu. Waaqayyo alfaadha. Omeegaadha. Seexanni biyya lafarratti darbate kun yeroo uumame qaba malee bara baraan jiraachaa jiru. Taayimii ta'e irratti Waaqayyo uumeera. Waaqayyo warreen isa caalan hedduu qaba. Even seexanni sun inni macaafa qulqulluu irratti akka jedhutti akka macaafa qulqulluu irratti caafamee jirutti teessoo isaa gara mirga Waaqayyootti bitachuu barbaade. Kuni yaadanni iddoo Waaqayyo taa'uu barbaade otoo hin taane gara mirga Waaqayyootti bitachuu barbaade. Hin darbate Waaqayyo. Hawwasaa sodaatee miti kan darbate. Jalina waa yaadee hin malle. Kanaaf biyya lafaatti gaafa darbatamu ergamoota murtaa'aa fudhatee gara biyya lafaa jiru kanaa kanarratti gadi Waaqayyo siyaasa jiru maaliif beektaa? Siyaasa biyya lafaa kanarra jiru nuni amma sammuu foon dadhabaa kana yaadda. Siyaasa biyya lafaa kanarra jiru mun bu'aa cubbuutiis hin jedhama. Fakkeenyaaf biyya kana keessaa fokkisaadha biyya kana keessa jiru. Biyya kana beela itti fidaa baay'ee waan itti gochuu qabu waraana kan fidu siyaasa. Nagaa kan fidu siyaasa. Beela kan fidu siyaasa. Lola kan fidu siyaasa. Du'a kan fidu siyaasa. Lafarra dhufoon lubbuudhaan jiraachuu kan fidu siyaasa. Waaqayyo isa kana gaggeessaa miti. Fakkeenyaaf Waaqayyo siyaasa barbaade siyaasa nyaata Waaqayyo akkasuma maafaa Mormaa taati miti. miti. Annan morma miti. Maaliif inni miti siin jira beektaa? Fakkeenyaaf paartii nama biyya bulchaa jiru kuni paartii maal jedhama maqaan isaa? Badhaadhinee jedhama. Badhaadhama waa'ee siyaasa kanaa sun beekamu. Warreen isa mokkatan jiru. Warreen isa mokkatu kana caalaa halkanii guyyaa hojii inni hojjennu jiru. Even akkasumas immoo mormitoonni isa caalaa halkanii guyyaadhaaf wanta inni warreen mormitoota isaa warreen ta'an sun wantoonni inni hojjennu jiru. Paartiin kuni warreen isa bukkee jiran kana dhabamsiisuudhaaf kallattii inni irratti hojjennu jiru. Waaqayyo otoo siyaasa geggeessite seexana kana paartii isaati waan ta'eef paartii biraadha waan ta'eef sama waan ta'eef iddoo Yesuus hin qabachuu barbaada waan ta'eef otoo dhabamsiisuu barbaada ta'e maayikiroo sekendii Waaqayyo itti fudhata. Nama fakkeenyaaf caakkaa namoonni jiran jiru biyya tokkoof qabsaa'uudhaaf jechuudha. Mootummaan tokko immoo mana taa'u jira. Warri caakkaa ta'an sun humna godhatanii dhufanii irraa fonqolchanii fudhatanii biyya bulchuu danda'u. Inni mana taa'u garuu otoo aangoo qabaate warra caakkaan sodaatu. Waaqayyo sodaa eenyuyyuu waan hin qabne siyaasa tokko keessatti Waaqayyo har'ayyuu iddoo barbaadetti ishee xaragee akka moofaa maree seexana kana iddoo kaa'ee barbaadaan jiraachuu danda'a. Waaqayyo garuu siyaasa hin gaggeessu. Biyya lafaa kanarratti immoo siyaasa kan fide cubbuudha malee Waaqayyo miti. Waaqayyo aangoo isaa sodaatee gad darbate miti. Isaan kanaaf kan Waaqayyo siyaasa nyaadhaa siyaasa gaggeessaa jechuudha.
Yeroo baay'ee namoonni baay'een hin sirbinuu jedhu. Ammoo tiiktookii kun ergi dhufee faarsaa amma ammayyaa dhufe kana wajjin sirbuma jedhee akka isaan agarsiisan. Mee warra garaa maal jettusi? Afaan nama waa biraasa jireenyu waa biraasa. Namatti kan beektu gooftaa Yesuus maal jedha bitaa mukti gaarii kan inni beekamu jesaa. Mee nama tokko wajjin jiraate taate baraa deemta. Namni barameen kitaaba guddaa irraa nama barteen fixu kitaaba jabaadha. Kitaaba addunyaa kana kitaaba guddaa nama wajjin. Beekaas haa ta'u, hiyyeessas haa ta'u, sooressas haa ta'u, gara beektii baruu dandeessu. Nama garuu gaafa wajjin jiraatu jireenya isaa hubachaa deemta. Fakkeenyaaf nama wajjin butu tokko maaltu akka isa keessa jiru hubachaa deemta. Mul'ata inni qabu hubachaa deemta. Akkaataa inni itti socho'u hubachaa deemta. Waa'ee afuuraa yaala si harkisaa. Waa'ee sirbaa yoo yaaltee si harkisaa. Waa'ee hiyyummaa yoo ta'e garuu wanta isa keessa jiru sanaatti si gototaa jechuudha. Sirbuun cubbuudha miti kan jedhan iyyuu akkasitti kana mana jiru. Cubbuudha. Illee cubbuu. Anatu sirbee yeroo baay'ee sirbe duubaanoo sirbee anatu sirbee. Cubbuun baay'ee cubbuun fakkeenyaaf keessumaa amantoota waldaa kiristaanaa kan fite waliin ta'a. Cubbuun warreen maayineerii ta'a. Warreen xixiqqoo ija namaatti mul'anne kan warreen akkasitti cuubbi. Warreen amantoota jilba amantootaa kan laaffisan. Kiristoos irraa kan jiru. Amma fakkeenyaaf sirba isaa dhufa. Seetan olaanni dukkana keessaa. Abbaan dukkanaa inni seetan. Faarfannaan immoo isaa waaqayyo baay'ee faarfata. Wanti dukkana irraa hin dhufne kamiyyuu wanti gaa'ela macaafa qulqullummaa jedhama. Wanti gaarii hundinuu waaqayyo biraa dhufa. Wanti gaarii hin taane eessa biraa dhufa jechuudha. Karaa biraa hallaasa seetana biraa dhufa jechuudha. Inna waaqayyo karaa sirbaa waan sitti dubbatu beekamu. Haareedhaan dubbate waan jettee karaa sirbaa irratti dubbate eegduu taate waaqayyo seexanaan ergamaa hin duran. Yoo godhate yeroo inni fayyaa ture ergamaa godhate yeroo inni fayya sammuun isaa yeroo baay'ee sirbitoota tokko tokko immoo akka raajiitti dhagaa isaan dubbatanis namoonni jedhan jiru. Maal seetan waan qortoon beeku? Waan qortoon beeku seetan? Beekaa? Hin beeka seetan waan ta'u. Otoo waan qortoon beeku ta'e si lolu sila. Maaliif abdii kutaa cimaa keessa rabaayisa seetanii wanti bara fakkeenyaaf sila waa'ee siyaasaa sanaatti akkana deemuu yoo mataa isaa yaadni tokko jiru. Waaqayyo bara jechuudha. Dua bara isaaf qopheessee kaa'e. Isaaf ergamoota isaa jechuudha. Mana hidhaa guddaa arrayyuu hidhameera seera. Sababa sana afaan abdii kutannaa cimaa keessaa jechuudha. Abdii kutannaa cimaa keessa waan jiruuf amma danda'am. Wantoota fakkaataniif wantoota hin fakkaanne namoota burjaajessuudha waan ta'eef burjaajessi gara waan ta'eef mana isaa sanatti fudhatee galuudha. Kanaaf sirbuun cubbuu. Faarsaa dubbaa sirbuun. Wanta taphachuu qabdu gaa nama fakkeenyaaf faarsaan akkuma sila kaasne faarsuun faarsaan gara waaqayyootti namoonni kanaaf sirbumatti fudhataa jechuudha. Utaanis ciisis. Inni ilaallata. Faarsaan Kiristoosiin giddu gala godhanna waaqayyoof hin taane sirbarraa garaagarummaa wanta qabu tokko iyyuu qabu. Sirbumadha jechuudha. Amma fakkeenyaaf nuni eenyummaa lama qabna. Eenyummaan keenya inni jalqabaa Oromoodha. Inni lammaffaan isa spirituaalis Kiristoos irraa dhalan eenyummaa bara baraa qaba. Eenyummaan hafuuraa kun bara baraan kan jiraatudha. Otoo nuti hin dhalatin eenyummaan kun nu kennamuuf waaqayyo bira kan pilaan ta'ee bahee amma immoo kan fudhannee ittiin jiraachaa jiru borus bara baraan isa jiraata jechuudha. Amma fakkeenyaaf ragaduun sirbuun kun kaalcharii keenya aadaa keenya. Aadaan keenya waaqayyotu nuu kenna yoo haa jennu malee hunda isaa immoo itti namanu. Aadaa makeenyatti hunda isaatti namanu. Kanaaf ittiin caffaru, ittiin faarfannaan ittiin caffaru. Ittiin waaqayyo faarfata. Ittiin waaqayyo faarsaa. Isarri immoo dabalee faarfannaa kan namootaa bifa waaqayyooti. Waaqayyo amma fakkeenyaaf lallabi gaafa lallabu namatti lallabu malee waaqayyotti lallabu. Waaqayyo guddaa ta'uusaa waaqayyotti nuus hin barbaachisu. Beeka waan ta'uuf waaqayyo. Namootatti waaqayyo gaarii waaqayyo oolchaa jettee namootatti lallabu. Faarfannaan garuu namootatti faarfatta. Faarfannaan baramaa garuu namootatti faarfatama. Inni durii gara waaqaatti faarfata. Inni durii waaqayyo faarfatta. Inni ammaa gara namaatti jechuudha. Kana. Namoonni baay'een faayidaa Yesuus Kiristoos keessaa argamuu barbaadu malee Yesuus Kiristoosiin barbaadas galee
Ani ammas irratti hin deebi'a. Mee mudannoo addaa waan nurraa kan deemu qaban. Mudannoo addaa Namni mudannoo hin dhabu. mudannoo addaa qabu baran waarii faarfachaa ture baay'ee itti dhiyeenya mara garuu waggaa torba caalaan ta'u waarii faarfatan ture akka jirraa ta'e toorii waarii immoo tokko tokkoon kaa'amu miti isa dudduumaatu dura baatu anuma fuuldura ta'aa jira. Utuu namni ijoolleen hin bahin dhaqee Dudduuba baatu ta'e. Dudduuba baatu. Dhaqee dhaabbatee guddina hiriyaan kootu jira. Kottumaan taate jechuun namatti maddeen beeku guddina hiriyaan kootu waan beeku. Isaan booda rifadhee si waan wallaalee isaan booda deebi'e. Garuu ofirratti naqaatu irratti naqaamu. Deebi'ee dhaqeen dudduubaan bahu. Kana namni danda'u. Beekuutu otoo. Ani mudannoo baay'ee qaba. Mudannoo baay'ee qabdu keessaa kan irraa fanne. Wanta irraa fanne tokko jira. Innis maali? Guyyaa tokko baay'ee tajaajilaa jira. Tajaajila jira. Sagantaan baay'ee ho'ee yaadni namaa akka jiru guutummaatti na bira jira ture. Isaa booda otoo inni tajaajilaa jiru gara dhufee beeku mannoo isaa akka ammaa raadiyoo godhatan seesan gashee ta'uu baate. Qabattoo godhatte. Innaa qabattoo godhatte seesan gadi jira. Haalli akka tikitii si beeku zakkiin kun jite. Tu tajaajilaa jirtu. Osoo tajaajilaa jiru zakkiin kun jite. Ijoolleen shamaraa tokko fuuldura taa'u. Ati akkasitti nagarre? Nagarre. Amma Addis Ababa Yuunivarsiitii mee fudhadhu. Addis Ababa Yuunivarsiitii barsiisota Addis Ababa Yuunivarsiitii keessaa barsiisan keessaa parsantiin 46 ol jedhamanii jedhamu. Doktoroota, Piroofeesoroota Oromoo kan ta'an. Baay'een isaanii garuu yoo afaan Oromoo taasisuuf teessisa jalaa hin qabu. Ati maaliifaa chaasoo rakkattaa? Isa aantee jettuun aanchi itti taasisa. Rakkina kee itti ibsachuu danda'u afaan Oromoo taasisa. Fakkeenyaaf Addis Ababa keessatti fudhadhu wanta baay'ee taajabaa walitti gochuudha. Poolisoonni baay'een poolisii Addis Ababa poolisii federal poolisii baay'ee isaanii ijoollee keenya. Gin ati waa wayii rakkoo wayii yoo itti hojjechuuf kaate mana harkisiin jira. Karsiidha kun hawaasa baay'ee of wal'aana. Innaan kana maalsin jechuun barbaade sa'aatii kana otoo damma waaqayyo sammuu nuu keenyara. Ani wanti dogoggora guddaa kana wanti fidu wangeelli sirriitti lallabamu. Namni baay'ee namni gaafa wangeelli itti lallabamu sammuu isaa bana. Sammuun isaa gaafa banamu mul'ata hojii dhufa. Wangeelli sirrii wangeelli callisee ceetaa, sooromtaa jechi kun baay'ee waldaa hunda jiru. Garuu rakkataa. Innaa kanaaf qixaaf qixaatti waaqayyoon kadhatanii yaada isaanii haareessanii waaqayyoon waan irratti pilaanii baasan irratti waaqayyoon irratti kadhatanii hojii waaqayyoon kun nama gargaara. Ani lafuma jiranitti uummati keenya haa jabaatu, quba walaa qabaatu jechuun barbaada. Mee ameenis gabaabsi waa'ee. Ani dargaggootaa fi ergaan dabarsu anillee baay'ee wantoota isaan dursu yookaan immoo wantoota isaan caalu waan qabaachuu baadheeyyuu yaada qaba irratti hojjechaa jira. Dargaggootaaf wanti naamu irra caalaan isaa akkuma waa'ee ikoonomii haasaa ture kana ofirratti hojjechuu danda'u qabu. Bakka karaa afuuras karaa foonis akka ciman hojjetan barbaada. Kan biraan immoo dhimma amantii isaanii bakka dhimma amantii isaanii. Amma akka Oromoo tokkotti ani akka nama sanyii Oromoo tokkotti bakka sanyii isaaniitiif yoo dhaabbatan saba isaaniitiif yoo dhaabbatan amantaa fi wantoota garaagaraatiin wal qooduu lagaa wal qooduu godinaa wal qooduu Oromoo keessatti amma dargaggoota Oromoo keessatti isumatti sooshaal miidiyaa irratti hundumti keenya argaa jirudha. Ayyee faarfataa guutuu faarfataa Amaanu'eel yeroo keessan aarsaa gootanii waan dhuftanii gaafa deebiin waliin gootanii maqaa biloon tattee hedduu isin galateeffannaa. Ulfaadha.
Egaan hordoftoota Bulloo Entertainment qophiin keessummaa keenyaarraa kana fakkaata ture. Qophii keenyatti bu'aaraa bashannanaa irraas barachaa akka turtan abdii qabna. Torban immoo qophii keessummaa biraadhaa walitti deebina. Ansablee Alamuun ture. Ogeessi kaameraa keenyaa Amaan Olwaaq turaa ture. Amma torbanitti nagaa.